Kanaafuu mootummaa kana jalaa hafaa jiran mootummaan kun ajandaa isinitti hin ta'in mootummaan kun kufee jira mootummaa kufee kana lafaan gayaa woboo wajjin lafaan gayaa. Ani guyyaa New Year guyyaa January 1st guyyaa lama booda guyyaa wobootti jira guyyaa deeggarsa guyyaa wobooti guyyaa woboo san irratti haa argamnu woboo keenya haa deeggarru ajandaa diinaa jalan deemu an ajandaa diinaa isin fidee dhufu irraa fagaadhee jira maaliifi lammii keenya dhumu jira saba keenya dhumu jira biyya keessatti nuti ammoo ajandaa namaa jala deemu irra ajandaa keenya irratti waa'ee Oromoo irratti waa'ee waraana adda bilisummaa waa'ee woboo qofa irratti haa dareenu jiran halkanii guyyaa kana irratti xiyyeeffadha waraana keessan bira dhaabbadha akka waraana Habashaa Minilikiin bira dhaabbattutti waraana Oromoo bira dhaabbadha jiran jalabaya ajandaa diinaa jalabaya ajandaa uppiidiyoon arramataa keessa ufii wal dha'u jirtu uppiidiyoon yoomiyyuu wal dhabdee hin beektu uppiidiyoo yoomiyyuu wal dhabdee hin beektu warri mootummaa Abiyyii wajjin dalagu wal dhabanii hin beekan tasuma nama keenya ajjeesaa hayyoota Oromoo hidhaa isaan ajandaan gabbaanii namoonni akka hangaasaa fa'a gabbaanii abbootii gadaa abbootii karrayyuu poolisii naannoo Oromiyaa isantu ajjeese isin hundattu ajjeese ajandaa Oromoo ta'uuf ufii wal balaaleffattan gabbaatanii hayyoota ta'een naman hidhaatii nu lakkisa Oromoo ajjeechaa irraa dhaaba biyya Oromiyaa keessaa baya biltsiginnaanis uppiidiyoonis malee gabbaatanii ummata Oromoo hawaasa Oromoo burjaajessaa Oromoon ni araaramna eenyuun araaramna walitti nuti nama gumaati nama araaramnuu ni miti biyya teenya lakkisaa baya warri mootummaa gabroonfataa dalagu biyya Oromiyaa lakkisaa baya malee nuti araara wayituu hin beeynu nuti kabeeynu wobo waraana adda bilisummaa Oromoo jajjabe gabbaatanii woboo balaaleffatanas harreele woboo miti kawaa ajjeesu woboon diina isaa ajjeesa waraanni adda bilisummaa Oromoo tartiiboon deema tarsiimoon deema naamusaan deema waraanni adda bilisummaa Oromoo ummata isaa ni baraara waraanni woboo abaa'oon woboon hin ajjeeftu hawaasa isaa ka ajjeesu mootummaa Abiyyiitii fi ilmaan immiyyee Minilik mootummaa gabroonfataa nama nyaatu uppiidiyoodha kana walitti himne malee ani oggoos ba'u isin balaaleffadha mootummaa nafxanyaa mootummaa biltsiginnaa mootummaa baalage mootummaa hawaasa Oromoo genocide itti bane 21st century keessatti mootummaa hawaasa Oromoo lafarraa buqqisa jedhee guyyaa galgala ganama itti dalagu kana balaaleffachuuf baane malee nuti ajandaan qabuun Oromoo ajandaan kee yoomiyyuu ajandaan kee diina irratti diina kokkee wal qabna woboo keenya waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbachuu kana malee rifeensas ni dhaannee ani akka wobootti jiraadha akka wobootti deema tarsiiboon tiyya kaayoon tiyya kaayoo waraana adda bilisummaa Oromoo waraana jabeeffachuu isaanii wajjin irkoo ta'ee waraana Oromoo wajjin dhaabbachuu malee kaayoo diinaa ajandaa achi fidee achi as fidee hangaasan deebi'ee kuun deebi'ee hayyoota Oromootu mana hidhaa jirana Oromootu biyya keessatti du'u jira Oromootu galgalaa ganama du'u jira Oromoo duuti irraa dhaabbattee hin beektu akka gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'eeti kanarraa yoo dandeenye du'a haa dhaabnu waraana keenya wajjin haa dhaabbannu January 1st amata haaraa guyyaa tokko woboo haa gargaarru Zoom irratti wal geennee woboo haa gargaarru waraana adda bilisummaa Oromoo bira haa dhaabbannu ajandaa diinaa isiniif fidnee dhufuu hin dandeenyu nuti ka wajjin jiraannu waraana keenya waraana woboo jajjabe wajjin malee hin jiraannu nuti jajjabe wajjin malee mootummaa biltsiginnaa mootummaa nafxanyaa hin beeku ani hin beeku mootummaa jaarraa 21 keessatti ilmaan Oromoo galgalaa ganama ajjeesu wajjin deemuu hin dandeenyu abbaan feetan poolisii Oromiyaa balaaleffadhaa isin cuftinuu ka angorra jirtan itti gaafatamtan yakka Oromiyaa keessatti raawwattan hangaasa isintu gabbaa'ee wal balaaleffata Oromoo irratti ajandaa uumuuf Oromoon isin jala deemtee isin daawwatte ammas Oromoo hiisisaa hayyoota Oromoo man hidhaa kaayaa gabbaatanii ufii wal balaaleffattan dantaa teessan biltsiginnaa dantaa teessan Oromoon isin hin dhageettu Oromoon kana jalaa bahuu qabna ilmaan Oromoo kana jalaa bahuu qabna ajandaa diinaa jalaa this is 21st century guyyaa lamatti hafe
21st century kana keessa gara 2022 ti deemu jirra. 2022 keessatti Oromoon bilisoomuu qabdi. Oromoon ajandaa jalaa ba'uu qabdi. Oromoon ajandaa ufiitiin deemuu qabdi. Oromoon ajandaa mililikii maaliif deemti? Oromoon ajandaa uppiidiyootiin maaliif deemti? Ajandaa itti uumaa jirana. Ummanni kuni ni kijiban. Ummanni kuni ni kijiban. Mootummaan gabroonfataan ni kijiba. Mootummaan gabroonfataan ni kijiba. Hangaasaa gabbaasee amma hangaasaa warroota poolisii naannoo Oromiyaa balaaleffataa Shimallis kijiba kun hin kijiban isinitti. Isaan waliin balaaleffatan waliin dalagan. Uppiidiyoo wal balaaleffattee hin beeytu jarana. Uppiidiyoon takkaadha. Uppiidiyoon nafxanyaan takkaadha. Oromoo woboo kennaa wajjin jajjabee kennaa wajjin galgalaa ganama haa dhaabbannu. Jajjabee wajjin galgalaa ganama haa dhaabbannu. Ajandaa diinaa lan deeminaa jiran. Sammuu isin dhukkubaa 21st century kan ajandaa diinaa jalan deeminaa jalaa baya. Ilmaan Oromoo jalaa baya ajandaa diinaa. Ajandaa diinaa jalaa bayaati ajandaa mataa keessaniitiin deemaa jiran. Akkamitti mootummaa kana guututti fonqolchinaa jedha. Warra asirraa galee biyya sanirraallee asitti ajandaa isin baasu dabalatee uppiidiyoo dabalatee Amaara dabalatee akkamitti Oromiyaa keessaa baafnaa jedha. Kanarratti walii gala kanarratti jajjabee wajjin mari'adha. Kanarratti waraana keessan bira dhaabbadhaa diinagdee. Waraanni keessan diinagdee fedha. Waraanni keessan diinagdee fedha. Diinagdee waraana adda bilisummaa Oromoo woboo bira haa dhaabbannu. Kanaan ala gurran kenninaaf Oromooti. Gurran kenninaaf ajandaa diinaati. Gurran kenninaa ilmaan Oromoo ajandaa diinaati. Diinni isin ajjeesaa ajandaa isin baasaa ajandaa isaanii jala deemu jirtanii xiqqaa guddaan hayyuudhaa wallaalaadhaa beekaadhaa guddaa xiqqaa dhiiraa dhalaan. Qeerroo qarreen ajandaa diinaa jalaa bayaa ajandaan keessan ajandaa waraana adda bilisummaa Oromoo woboo haa ta'u. Ajandaan keenya galgalaa ganama hogguu kaanu waa'ee waraana keenyaatti haa kaanu waa'ee waraana keenyaatti haa xiyyeeffannu waa'ee Oromoo qofa haa ta'u ajandaan keenya waa'ee uppiidiyooti miti uppiidiyoon Amaara uppiidiyoon nafxanyaadha uppiidiyoon mililiki uppiidiyoon immiyyee mililiki. Hangaasaan gabbahee kana jedhee kuunsan jedhee kuun kanaa miti Oromoo kanaa miti Oromoo keenya kanu baasu waraana keenya qofa waraana jajjabee qofa kanu baasu nuti. Kana baasu ana kana Oromoo ajandaan keenya waraana keenya qofa waraana keenya irratti woboo waraana adda bilisummaa Oromoo gaachana sabaa bira haa dhaabbannu. January 1st January tokkotti guyyaa lama booda guyyaa sanbata xiqqaa sa'a tokkotti isinii share goona isinii post goona. Zoomii seentanii affeeramtanii waan dandeettan gumaacha godhaa hawaasa keessanii gumaacha godhaa Oromoon akka duutirraa dhaabbattu Oromoon akka bilisoomtee ajjeechaan gadadoon hidhaan gudeeddiin Oromoo irraa dhaabbattu haa goonu. Kanarratti wajjin haa dalaynu. Kanaan ala Oromoo ajandaa diinaa jala deemuu hin danda'u. Isinitti fidee isinii wajjin hin dadhabe nama dhumu kanattu nama ilma namaati nama nurraa dhumuttu ilma namaati. Habashaa biratti ammoo nama fakkaata nama hin si'an. Haaromsaan dhufee jedhame odeessan kun tokko iyyuu nuuf. Achiinis immoo diimokiraasiin dhufe kun tokkoof tokko qabsoo keenyaan qabsoo qeerroo kanaatiin dhufe malee sherpee nuun finne warri OPDO'n addana keessa jirtan. Isin hin galateeffanne. Kanaaf woboo ajjeesuun wanti inni barbaachiseefi yoo adda bilisummaa Oromoo iddoo qabate akka OPDO'n badu hin beekne hin bada boris gaaffiin qabu. Kunuma bada boris hojiin isaa usa balleessaa jiran gidduu kana gara hamma gandaatti iyyuu dhufanni kaleessa dheengadda korraapshinii. Akkasi uppiidiyoon inuma baddi jaalattanuu jibbitanu nafxanyaa immiyyee mililikii wal fudhattee uppiidiyoon nurraa baddi. Uppiidiyoon nurraa baddi. Oromottuu abbaa biyyaati. Wobottuu gaachana biyya saniiti. Wobottuu gaachana Oromooti. Ilmaan mililikii miti gaachanni Oromoo jedhan. Ilmaan mililikii miti gaachanni Oromoo. Ilmaan mililikii miti gaachanni Oromoo waraana adda bilisummaa Oromoo isa ABO jedhamu isa kaayoo ganama ABO jedhamu ta'a soodareef arakiiloof agaltanii ni miti ABO'n. ABO'n dhugaa talolu jirtu sani ABO'n dhugaa tabiyya kanaa falmachuu jirtu anaaf isini ABO'n dhugaa. ABO'n dhugaa isiniif ana.
warra dhugaan falmatu warra saba isaatiif galgalaa ganama falmatu falmadha falmii irraa duubatti hin deebina diinagdeen saba keessan bira dhaabbachuu irraa hin deebina maaliif oromoon bilisoomuu qabdi 2022 oromoon bilisoomuu qabdi amata itti aanu oromoon ajjeechaaf gadadoo jalaa nagaha bahuu qabdi nugaha oromoon nugaha gabbaanee duuna ol deebinu ni duuna oromoon nugaha ajjeechaa jalaa saba keenya haa baafnu hawaasa keenya waan dandeenyu goone waan nu gaafatu goone waan gumaacha waan godhuu dandeenyu haa goonu lubbuu kennuuf hin dandeenyu nama lubbuun irraa bahu jirtu sanii nuti akkuma nama tokkootti akkuma daasipooraatti waan dandeenyu bira haa dhaabbannu saba keenya woboo keenya haa jajjabeeffannu jajjabee abdiin sabaa woboo waraana adda bilisummaa oromoo qofa abdiin sabaa abdiin biyya sanii abdiin oromiyaa abdiin Itoophiyaa baananii abdiin Itoophiyaa lumuutiin ijaaramtee baananii waraana adda bilisummaa oromoo woboo harka jira jaalattanu jibbitanu egeree biyya sanii waraana adda bilisummaa oromoo waraana wobootu deemaan egeree biyya sanii yookaan anaa miti yookaan isinii miti yookaan warra dippiloomaasii biyya kanaa taa'uu miti yookaan wayyaanee miti yookaan amaaraa miti yookaan uppidiyoo miti egereen biyya sanii waraana adda bilisummaa oromoo woboo harka jirti egereen biyya sanii waraana jajjabee harka jirti kana jaalannuu jibbinuu jalatti murtee itti murteessine itti himne dhugaa jajjabee harka jirti egereen biyya sanii Abiyyi Ahmad harka jirtu egereen biyya sanii uppidiyoo harka jirtu taayee harka shimallis kanniinii miti egereen biyya sanii baddee jirti biyyi sun egereen qabdu egereen isii gaafa deebitu gaafa woboon biyya qabatte gaafa oromiyaa guutuu woboon jajjabeen qabatte malee egeree biyya sanii wayyaaneen akkanaa wayyaaneen nu gantee wayyaanee wayitu nu ganne kan nuti qabnu woboodha waraana adda bilisummaa oromooti wayyaaneen bakka feeten araaramtee dhiiftee dantaa isaaniiti nuti keenna kaayoon oromoo saba keenya ajjecharraa dhaabu malee wayyaaneen achi geettee wayyaaneen achi hin deebite hin beeknu. Ergine kaasafee maaliif sirraa'ee jira. Daqiiqaa xiqqoo gaa dalagaa jira. Daqiiqaa xiqqoo dalagaa jirra daqiiqaa xiqqoo. Daqiiqaa takka lama daqiiqaa takka lama ergadha namni ergatta namuu kaasa. Daqiiqaa takka lama darbadhaa yaada qabdan. Yaada qabdan daqiiqaa takka lama darbadhaa. Oh no. Mustafaa bahii deebi'ati. Bahii deebii kaamera irra hin jirtu. Si ergee ture bahii deebii. Kanaafuu Oromootiyya. Angaasaan fa'aa isinitti as bahee hayyoota nurraa fixanii hayyoota nurraa ajjeesanii as bahanii waa'ee ajandaa warra abbaa gadaa uppidiyoo warra ajjeese ni beeyna dantaa isaaniiti nuti ni beeyna ka ajjeese mootummaa naannoo Oromiyaati. Ka ajjeesisiise Abiyyi Ahmad. Abbichuun akkana abbichuu gubbaa san dabarsee warra abbichuu jalaattu ajjeese isin dantaatee saniin kijibdan isin hunda kanurraa fixe hawaasa Oromoo uppidiyoo gubbarraa kaasee hanga jalaatti warri jirtan isin warri Oromoo fixu jiru har'as borus. Kanaafuu warra jalaattu fixee ka eenyu ka erge akka Oromoon duutu Abiyyi Ahmad mataa isaati. Ilmaan Mililik mataa isaati. Ilmoon Mililiktu Oromoo fixu jira biyya keessatti. Gabbahee namoonni akka Angaasa isin hunda dhageeffadhaan jiran isin dhageeffanna. Gabbahanii nama gaarii godhanii mootummaa Oromiyaa balaaleffataa abbichuu faarfata abbichuudha ka ajjeesise mootummaa Oromiyaa harkaa qabu isa. Ka Oromiyaa guutuu dhuunfate Abiyyi Ahmad Abiyyi ilma Mililiki. Abiyyiin hin ajjeefne Abiyyi yakka kana quban qabu jettan gabbaatanii ilmaan sareen ilmaan bilxiginnaa gabbaatanii Abiyyuun quban qabu naannoo Oromiyaa qofatti waan kana godhe kun hin jiru jalaan baatan yakka raawwattan. Abiyyi irraa hanga jalaatti hanga hangaasaa hudduu udaaniitti jalaan baatan waa'ee Oromoo keessaa. Warri gabbaatanii tumaan kijibdan Oromoo ajandaatti tuultanii. Ufii nama kenna fixaa. Ufii ajjeesaa. Gamamiin Oromoo deebinaa gama kamiin Oromoo irraa Oromoon hayyoota irraa akka waa'ee hayyootaan dubbanne kana Oromoo jalaa bayaa hayyoota teessan tawwadhaa galgalaa ganam. Dubbiin Angaasaan kaasee waa'ee hayyoota Oromoo waa'ee Jawaar fa'a waa'ee duraan balaaleffachuu eegalee kalee dheengaddas dubbachuu jira Angaasaa mataa malaataa. Kanaafuu Oromoo hayyoota ta'e naman hidhaa jirtu haa sammuu teenne keessaa hin baafatin. For even second mootummaan kun nama nyaata mootummaan kun nama nyaata
يلا. السلام عليكم يا جرمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم لك فيانا. جرت هديرو. قاري والله الحمد لله. ما في برنامج كان أرجع. يا لا في دبرسنا يا. وانا جاي مرات بتاعي الياس كان غلطوا بجرانا كنت كنت بكسبنا البان رومو كانت كيس جرنا غلطوا ما سنجرا سبونا رومو تكسو كيسانيف انا قاعد نمتي سيدا غانيا. الياس وني غير ما ياتوبيتا namni kenna shamanis abdisaa tokkala godhee maali jinni garaasoon shamanis abdisaa fi abiyaa rahmatoo addaan baasina wal quba qabanii waan argitee biyya keessatti deemaa hundaa wal quba qaban kun ajandaa OPDO'n lafa keettee ummata keennan gara oofaa jirtu kana. Dhugaa. Namni haga fedhe yoo ta'e argitee shamallis abdisaa yes bulchaa Oromiyaati jechuun dandeenu argitee Abiyaan Ahmad kuma qabu wanni inni kuma qabne takka shamallis abdisaa dalagu jirtu. Jarri waliin hojjetti tokko namni ilmaan Oromoo bakka hundatti fixaa jiru jaruma lamaan. Kasi dhugaa. Kana dhugaa walitti bunnuurra jira baagiyya. Ammas deebi'anii uummanni keenya rakkoo guddaa nu qabnu beektaa. Waaboo sappoortii godhuu dhiisanii waan ittaane ajandaan OPDO'n isinii kennite walii gadi hin deemtan. Dhiiroo jaalmarroon sababaa keessaniif Dakaraa keessa jira. Ilmaan Oromootiif jira. Anaaf jira. Iliyaasiif jira. Kutaa 11 Dakaraa keessa jira. Akkas. Birri doolara tokko Iliyaas meelaan OPDO UDC. Birri matte jechuun Oromummaa qulqulluunuu nama miliyoona 20 doolara tokko yoo kennine isa $20 million. Yep. Gargaarra jechuun waboo kenna. Namni akkamitti gabrummaa argitee Amaara haa deemuu jedhee amadee akkasitti haa obboleessu. Dhugaa. Naan kalleen yeroo argitee Oromoo hirriibaa ka'a gaafa isin kaatan deemuun kutaan argitee gandaan kana isinitti seenee Abiyaan Ahmad keessa irraa kaasa. Yoo amma hidhatanii waboo jalatti ofirraan dhoogin ummata kana wallaahi billaahi tallaahi gandaan nutti seenanii nu fixuuf deemaa jiran. Beekama. Itti jiranii ajjeesuma jiranii Oromoo fixuma jiranii. Oromoon ammoo hedduu rafnee jirra. I don't know naaf hin galu anaaf. Sanuu uummanni keenya kan warra Arsii kun hirriibaa ka'uurri jira. Dhugaa siin jedha Arsiin osoo kaate. Marqa nyaatin ayiin. Marqa illee osoo nyaatanii maal qaban obboleessu marqa illee ittiin kennani. Uummata obboleessu uummata argitee waan beeyi. Uummata ammallee argitee osoo beekan. Amaarri waan inni godhe Iliyaas abbootii keenya waan inni godhe osoo beekan as deebi'anii hirriibuma keessa jiran. Dhugaa. Nama kana Abiy Ahmad argitee nu maali? Dalagaa inni dalagutuun nama jibbisiisa. Bakka silaa Oromoo bira dhaabatee ilmaan Oromoo gargaaru naftanyaa bira dhaabatee asii nutti as tuulaa jira. Akkasi dhugaa. Maal eeyinagaa wanni nu eeyinu maal jiru jechuudha. Akkasii abbaa kiyya galatoomii atillee dalagaa jirta. Galatoom ulfaadhu bakka dalagaa jira bas da'iiqama takka isinirraa. Isinuma ijaan arguu fedhe ajandaa diinni isin kennu kana dadhabe ana deeroo ajandaa kana ni beeka galgalaa ganama dhugame yoo sitti hime. Ajandaa kana dadhabe. Yeroo keenya hanga gumnu silaa waraana keenya osoo ajandaa kana osoo waraana keenya deeffannee waraana keenya bira dhaabbannee rakkoo tana jalaa ni baana wallaahi dhugamatti. Shaaba isii fayyaa qabda obboleessu doolara tokko ilaa jira beeku. Oromoon argitee miliyoona 60 sii jedhan miliyoona 60 maal miliyoona 30 birsi kennaa godhe iyyuu akka Kaabbaa Muttaafaa Haggaasaa Ibraahim faa Bakkalchaa TV kana faa godhi. Qulqulluun argitee gara keenya Jawwee faa si faa argitee Hurrii Jalaaloo faa warra argitee sabboonummaa qabu Oromummaa qabu ka gabrummaa feene argitee nama jalatti buluun feene ufiif bulchine illee dhaabannee lolaa jiru. Warra kana argitee doolara tokko yoo kennine isa $30 million brother. Sure, dhugaa. Kore do'ama doolara tokko maal lolii bamee digdamaayyuu yoo kennine si jedhe digdamaayyuu dabalii goone dhibbaayyuu yoo kennine hoo kumaayyuu yoo kennine hoo. Adeero kuma miti waan liqeeffannee ummata kana ajjeechaa irraa dhaabne doolaara kuma miti doolaara kuma waan anaafatti guyyaa 2-3 argannu ni beeytaatis anis ni beeka. Yoo waan qabnu kenninee ummata Oromoo kana ajjeechaa gudeeddii gadadoo tana keessa hayyoota ta'e hayyoota Oromoo baafanne santu nu gammachiisa nuti fuduratti. Malee qabeenya qabaannee sabni keenya du'aa qabeenyi nuti horannu waan nu godha mee fuduratti seenaan itti nu gaafata.
maal nu godha qabeenya obboleessoo nama biyya hin qabne ka gabrummaa har'a nafsi yeteena ta itti dhalanne ta abbootiin teenna itti nu guddiftee asii kenne keessa deemnee oollee jiraachuu hin dandeenyu. Gabrummaa kana caalsiirti. Ashkara faranjii taaneetu maan jiraan. Wajjin fuudhanii siidhan. Akkas. Ani yoo nagaa akkas. Namni argitee firiidomii qabaatee achi keessa dhaabatee dubbachuu hin danda'u. Dhugaa. Kasii hidhu kan keeti. Biyya sitti qotu kan keeti. Kasii ajjeesu kan keeti. Kan argitee dhiifnee argitee akkamitti wal taanee afaan tokkoon fuuldura deemuu dandeenyatti mari'achuun barbaachisaa baay'ee galatoomii. Akkasii ulfaadhu walitti deebina hagayya Januwaarii faristii si affeeraa garee zuumii guddoo jira atis dhiyaadduuti. Waan dandeenyu gumaacha goonaa wobooti guyyaa Januwaarii faristii siif ergaa zuumii seenii waan dandeettu godhe atis. Yaa waan dandeenyu nuti waraana keenya bira dhaabbachuu akkasi. Na ulfaadhu na jiraadhu guyyaa gaarii siif haa ta'u galatuun. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Kaza kanatti waan ijoo jirana waraana keenya irratti xiyyeeffannee ajandaa diinaa jalaa baanee Oromoo lammii ta'u. Ajandaa diinaa jalaa baanee hawaasa keenya bira haa dhaabbannu jajjabee keenya haa bira dhaabbannu jalaa bayaa ajandaa diinaa. Ajandaa diinaa jalaa bayaa Oromoo. Diinni nu ajjeesaa ajandaa nurra baasaa. Osoo ka ibaanu ajjeesee ajandaa nurra bahe homaa miti. Ufumaa nu ajjeesanii, ufumaa nu hidhanii, ufumaa nu ukkaamsanii, ufumaa nu gudeedaa. Amata 27 Abiyyi Ahmad nu ajjeesaa ture Shimallis Abdiisaa. Ar'as osoo gugabbaanii TPLF, TPGN waa takka hin beeknu kakaleellee nu ajjeese isini jarana. Ka ar'as nu ajjeesu jiru isini diinni keenya guddaan UPDOdha. Gas si ergee jira kaasi gaa. I send you already 2 times. Si ergee jira kaasi. Diinni keenya guddaan UPDOdha biyya san keessatti Oromoo. Diinni keenya guddaan Amaaraa miti, diinni keenya guddaan Wayyaanee miti. Diinni keenya guddaan Guraagee miti, diinni keenya guddaan Oromoo mataa isaa UPDOdha. Diinni keenya guddaan mataan isaa warra har'a gabbahee ajandaa Oromiyaa jedhanii ofii walloluu jiran, wallolaatti hin jiran isaan, dalaga jiran isaan dalagu jiran ilmaan Minilikiif hangaa isaan ba'utti gabbu'ee ni kijiban walirratti hin duulan, galgala waliin xajjii dhugan, galgala waliin wiiskii banatan, guyyaa waliin xiree sigaa nyaatan jiran. Jarri kuni bakka 2 bakka 3tti wal ijaaree jira. Ofii walirra duulee Abiyyi aangorra kaayee kafeetanidha. Kafeetan ajjeesa namni Shimallisiif sagalee ta'u hin jiru barbaaddan ajjeesa. Barbaaddan fannisa. Nuti kanu naqe hayyoota Oromoo maneedhaa jirtu nu lakkisa. Ilmaan Oromoo irraa ajjeechaa dhaaba. Kana malee kanu cinqe tokko hin jiru. Kana cinqe ana. Sammuu kiyya kana cinqe akka Oromoon du'arraa dhaabbattu. Akka Shimallis du'u I don't give a shit. Shimallis Amiin Jundii Leencoo Lataa kana hunda rashana isinii kennine ijaa baanii Oromoo jala. Rashana namoota kana. Ummata nagaa ammoon ajjeesina. Hawaasa keenya hawaasa Oromoon ajjeesina hawaasa Walloo. Hawaasa Walloo galgalaa ganama fixu jirtanii manatti itti dheeyxanii kun manarraa baqatee bosona galee. Gamanaan bilbili taraa meeqaa si ergee kaasutti hin jirtu gama misenjeraatiin bilbili. Gamanaan bilbili. Hawaasa keenya ka Walloo fixu jiran lafarraa. Asiin ammoo ajandaan isaan UPDOon akkana nama goote bar ammas namarraa fixu jirtanii isin mootummaa Oromiyaa dhageeffadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa. Akkamitti nama ajjeesaa ka abbaa gadaa ajjeese eenyu Haacaaluu ka ajjeeses isinii gabbaaya nutti hima. Isini ka Haacaaluu Hundeessaa ajjeeses akkuma abbaa gadaa ajjeeftanitti gabbaaya nutti hima. Nuttu ajjeesee jedha Haacaaluu Hundeessaas. Dhugaan dubbachuu jirti, dhugaan ufumaa of xixxiixu jirti, dhugaan ufumaa of himu jirti biyya san keessatti. Akkuma abbootii gadaa amantanii eegisinitti beeyne ani isin dura beekee jira akka isin ajjeeftan. Gabbayee dubbadhan gaafuma isin ajjeeftan sana akka isin ajjeeftan beeka gabbayee dubbadha. Haacaaluullee akka itti ajjeeftan uummata Oromootti hima. Oromoon isin haa jibbitu walii gala. Ka isin jala deemutti isinitti haa duulugaa maal akkam goona gaa. Dalagaa teessanii bara UPDO. Gaafa Amaararraa ija abdan ufii wal dhabdan Oromoon isin beeytu UPDO. Oromoon isin beeytu.
Oromoon isin beektu. Oromoon isin beekuuf isin deemtu isiniinis walitti araaramuuf hin deemtu Oromoon. Walloon fixaa, Gujii fixaa, Karrayyuu fixaa, Arsii fixaa, Harargee fixaa, Wallagga fixaa, Shawaa fixaa, Karrayyuu fixaa. Isin Oromoo miti. Isin mallattoo Oromoo hin qabdan. Mallattoo Oromoo hin qabdan. Oromoofis gabbaatanii dubbachuullee hin dandeettan. Ufirraa usaataa. Ufirraa usaataa. Qurxii muradha Amaaraa wajjin. Gantoota. Gantoota Amaaratti galaa Amaaraa wajjin qurxii muradha. Ilmaan Mililik. Ilmaan Immiyyee Mililik dhageeffadha. Oromoo burjaajessuu hin dandeettan. Ka burjaajee dantaa isaati. Ka burjaajee ka sammuun isaa burjaajee dantaa isaatiif burjaajee. Garuu Oromoo guutumaan guututti burjaajessanii biyya sanitti amma guyyaa lama isin hafe guyyaa lamatti isin hafe guyyaa lamatti waa isin hafe amma maaliif addunyaa daddaan baatanii jirtan waa gurgurachuu hin dandeettan waa bitachuu hin dandeettan alaa isiniin galu biyya keessa isiniin bahu dhumattanii jirtan Itoophiyaa. Nuti ammoo kan nu ilaalchisu waa'ee Oromooti. Waa'ee Oromoof Oromiyaa qofa. Waa'ee nafxanyaa, waa'ee Tigraay, waa'ee dhimma biraa kana keessaa baya, waa'ee UPDO kan nu ilaalchisu dhimma Oromoof Oromiyaati qofa. Kanarratti wajjin haa dalaynu Oromoo. Kanarratti isin sappoortii godha, kanarratti isin wajjin sagalee ta'a. Ajandaa diinaa nutti fiddanii ani ajandaa diinaa irraa haasa'uun fedhu gayyuu. It's not important miti. Necessary miti. Hayyoota Oromoo yoo dhageeffadhe naa gaarii. Miidiyaa hayyoota Oromoo fidee hayyoota Oromoo irraa yoo dhageeffadhee waa bare irra naa gaarii. Isin yoo dhageeffadhee isin wajjin haasa'e irra naa gaarii. Ajandaa diinaa jala deemee hangaasaa fa'a dhageettanii sheer nu gootan jedhan kana jalaa fa'a. UPDO sheer nu gootanii. Junaydii Saaddoo jedhemi. UPDO asis qabdu achis qabdu UPDO maa jedhe UPDOon uftaatee deemuu hin dandeettu. Inki jibdi. Akka isin hayyoota Oromoo irraa yeroo isin irraa wannoo jettaniif yeroo isin irraa fuudhu jiran isin soobanii Oromootiif. Yeroo isin irraa gubu jiran Oromoo akka isin waraana keessan biran dhaabbanneef yeroo isin irraa gubu jirti UPDOon. Habashaa wajjin walii galtee. Hello? Sabboontuu kaasigaa ergattee sabboonaa sabaa kaasi si erga ammas sabboona kaas. Kanaafuu UPDOon fira kennaa miti yoomiyyuu. Arras borus UPDOon fira kennaa miti. UPDOon diina kenna. UPDOon diina Oromooti. Amata 27 nu ajjeesaa turanii plus 4 years amata 30 takkaaf nu ajjeesu jiran. Amata 4 Abiyyiin nu ajjeese. Amata 27 ammoo Wayyaanee wajjin nu ajjeese. Amma ammoo amata 4 kana Amaaraa wajjin nu fixu jirti UPDOon Amaaraa walii galte. Kana jalaa baati UPDO wallolte beektu hin jirtu. UPDO wallolte illee hin beektu. UPDO walloluufis hin deemtu. UPDO waan feetes walaa gootu. Dantaatee naa miti. UPDOtu gabbahee waa'ee abbaa gadaa fa'a nu dubbate kun jalaa fa'a Oromoo. UPDO wal himu jirti, gocha goote wal saaxilu jirti. Wanni isii wal saaxiltu wayitu hin jirtu galgala waliin lulluuqatti jedhe. Galgala waliin qamaati, waliin dhamaati. Paartiin Taayyeetiif, paartiin Shimallisis, paartiin Hangaasaatiif, paartiin isaan hundaatu takkaadha Oromoo. Beekanii akkatti wal ijaaran duraan. Beekanii akkatti wal ijaaran. Isin gowwoomsuuf wal ijaaran akkatti. Gaafa asiin rakkoon nutti dhuftee gamana jalaa deebinanii wal ijaarte jarri wal ijaarte. Nuti maan ijaaramne Oromoo. Nuti maan ijaaramne. Anaa doon kee namni kudhan ilaaltanii namni shan ilaaltanii waa'ee dhimma Oromoo irraa dubbadhaa nama kuma akka ummata maraataatanitti akka namni ilaalu fedhu maaliif dhugaa waan dubbadhuuf ajandaa isinitti ta'uun fedhu. Kanaafuu saba koo dhugarraa hafaa dhugaa isintu qabaa dhugaa teennaaf haa mormannu dhugaa teennaaf haa falmannu ganama hogguu irra kaan waa'ee Oromoo qofatti haa xiyyeeffannu waa'ee ajandaa warra nu baasu jalaa bada jalaa hafaa qiyyaa kana baqadha ajandaa diinaa jala baqadhaa akkasii nagaan naa turaa guyyaa gaarii isin haa ta'u
January 1st, January amata hara guyyaa wobooti guyyaa jajjabeeti. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Guyyaa jajjabeeti. Guyyaa jajjabee kana diina kenna, aduwwii kenna. Ilmaan mililik, ilmaan immiyyee mililikiif dalaydu Oromiyaa keessa dhalatte dhalootaan Oromoo taate. Taqe'een isaanii Oromiyaa taate. Aduwwii teenna tanniin mataa isaanii haa cabsinu. Jajjabee kenna bira dhaabbannee woboo kenna gargaarree sammuu isaanii ajandaa itti haa ta'an. An akka nama tokkotti ani warra mootummaa keessa dalagu ajandaa itti ta'a. Namoota na beeku ajandaa isin ta'a malee ajandaa keessanii fudhadhan. Sakkaaraamii fi dhamaatu karaa irra bubbulaa deemtu, karaa irra ciccisaa deemtu, araakiloo fa'aa keessa ajandaa isin godhadhan. Ajandaa kiyyaa miti. Jajjabee kenna biraa dhaabbannu waraana kenna ajandaan kiyyaa waraana wobooti, ajandaan Iliyaas. Ajandan raafe hayyoota Oromootii fi waraana woboo qofa ajandaan kiyya. Ajandaan koo kan jajjabee qofa. Gadhiisaa nama kana dafa. Namni kun hidhaa taa'ee isin inuman taane Oromiyaan isin taate. Sabri godhaa Oromoo. An Jawaar Mahammad biyya kana hin ta'u. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ta'u. Waadaan qabu. Eenyuun ji'a sagalitti hin balan. Ijoolleen sabiyyii ijoolleen xiqqoo. Wareegamte. Diina dhaabatte wareegamte adda miti. I'm proud biyya kana jiraachuu. Gammachuu gaariin qaba. Qilleensa biyya kana jiraatu. Uummata kiyya jidduutti umrii biyya hanga hafte beekumsa qabu dandeettiin qabu uummata Oromootu Oromiyaa. Uummata biyya kana gargaaruun barbaadu. Kan ammoo abbaan fedhee ija babaase. Amma addatti rasaasoo kan na qaban taate ijaan libsan. I will be happy. Koflaan du'a. Malee biyya kana bineensatti dhiibnee biyya keenya deemna. Waggaa 50 deemneerra. Gammoojjii Somaalee keessa, gammoojjii Arabaa keessa, qorra biyya alaa keessa. No way. Amma booda qabsaa'aan biyya kanarraa alagaan ija babaafteef, abbaan irree ija babaaseef deessu uummata Oromoo ganuudha. Uummata Oromoo wajjin gatamne malee uummata Oromoo hin ganu. Never, ever bakka. Hayyicha sanyii goota. Yoo tuqan isa qolachuu beeku maatu tuytanii tola nurraa eeydu. Ilmaan Minilik. Kana kiyya waraanni. Jawaar Muhammad hayyicha. Kuni ammoo waraana bilisa isin baasu. Jawaadha jajjabe. Ajandaan kiyya lamaan kana maaliif? Ajandaan kiyya ajandaa woboo ajandaa hayyoota Oromooti. Kanaan ala dabruu hin danda'ani maaliif? Uummata maraataadha. Uummanni biyya sanii mootummaan biyya sanii mootummaa maraataa, mootummaa fayyaa hin qabne, mootummaa dhukkubsataa, mootummaa dhukkubsate gabroonfamtoota Minilik fa'aan sammuu Minilikii warra deemu jala deemuu hin dandeenyu. Ajandaa isaanii dhageeffachuu hin dandeenyu. Dadhabne amma takkaafoo isinitti iyyaadha inni
jalaa bayaa Oromoo waraana keessan bira jajjabee bira dhaabbadhaa. Guyyaa gaarii isin haa ta'u, halkan gaarii isin haa ta'u, walitti deebinaa. Ani ajandaa diinaa jala deemee dhageeffachuun feene. Kanaafuu ammas keessummaa wayitu nu bira jira kanaaf badee miidiyaa irraa. Haadha mana kootiittuu na bira dhufee na bira jira. Biyya kana jirtii kanaaf badee nuuf olchaa. Qabsoo keessaa duubatti hin deebine. Amata haarayaa hoolidee Faatimaa naan bira dhuftee nu bira jirtii kanaafuu nuti qabsoo ittuma jirra jedhan. Feesbuukii anarra namni iyyee hin jiru. Gaafa guyyatti taraa sadii fa'aa itti deemuu jira. Haraaraan si qabee sirna naan jettan Feesbuuk irraa. Ani haraaraan nan qabu Feesbuuk irraa. Ani haraaraan kan irraa na qabe lammii xiyyeetta dhumtu tanattuu haraaraan ta'e. Malee ani Feesbuukii ani hin beeku Feesbuukii. An namaan beeku maaliif akkuma maatii kiyya irraan fadheetti akkuma maatiin kiyya nafxanyaa ilmaan mililiktaanii gateetti Feesbuukii illee gataan irraan dhimma hin qabu. Dhimmi kiyya Oromoon bilisa bahuu qabdi. Dhimmi kiyya Oromoon gabrummaa jalaa bahu. Kanaaf ajandaa diinni isinitti ta'e isinitti iyya malee gabba'ee Feesbuukii iyyinee iyyuu baannee nothing will change. Waa takka argachuu illee hin danda'u. Omaallee irraan bu'an omaallee naan ida'aman. Hello? Elias akkam nagaa? Jirtaa? Liibirras arginatti fakkaate waan shaarbiin uffatiniif si bilbile. Yaa homaa miti shaashii uffadhu yoo shaarbiin uffatin. Tokko bakka waan liibirra jirtaa sagalee dabarfatu barbaada waan ati ta'eef dubbattee irratti uummanni Oromoo sagalee kiyyaa dhaga'u. Firoo si dhagaariitti muddiyaa gabaabsiitii bakka dalagaa jira. Yaa itti fufisi dhagaan. Guddaa haasa'uun barbaatamaati jette sani si deeggaruu barbaada. Maaseeta isaan guyyaa gadi bayanii akka daakiyyee bishaan batti godhaa oolan. Hangaasan jedhamu kun onnee maaliin biyya keessa taa'ee yeroo kanatti onnee maaliin biyya keessa taa'ee warra doolcheksu munii itti kennuun arrabsa. Yeroo kanatti isaan hojii manaa nuu kennaa jiran uummata Oromoo qulqulluu jechuudha. Hojii manaa waan nuu kennaniif hojii manaa kun uummanni Oromoo irraa fuudhee hojjetuu hin qabu. Akkas. Irraa fuudhee hojii mana isaan nuu kennan kana hojjetuu hin qabnu akkuma ati reef jette kana gadi bayanii isaan tana akka haadha buddeena jalatti nu qabanii nu amma yuutuubii gubbaarratti illee kanuma shaa jedhee dubbataa jira uummanni Oromoo qulqulluun jechuudha. Akkana jedhanii jecha akkuma ati reef jette san isaan jalaa hin dhageenyu taqaraanii isaanii taanii argamuu qabnaa kan jedhu dabarsa uummata Oromooti. Galatoomii akkasi. Warra miidiyaa yuutuubii hojjetullee warra feesbuuk irratti haasa'ullee yoo waan tokko isaan haasan jalaa hin dhageenyu taqaraanii isaa taane si galee. Na akkasan siin jedha qaalii kiyya. Ilaalii dhufaayyuu hin qophoofne. Mustookee gaafuma shaashii uffatte dhuftaa maa miti. Dhaamsi keessaa talaatti irra sii ga'e. Dhaamsi keessii ba'e gaafuma shaashii uffatte dhuftaa siin jedhe. Eeshi qaalii kiyya. Okay, ayyee naa jiraadhu galatoomii ulfaadhu. Eeshi. Akkasi Oromoo ajandaa namaa jalan deemna. Ajandaan keenya yoomiyyuu jajjabee keenya waraana keenya haa ta'u. Isaan si uummanni gabbaahanii abbootii karrayyuu isaantu fixee kanattu fixee nuun jedhee hangaasan nutti himu. Ani Jawaar fa'a irratti illee gaafa kaan akkanuma duuluu ture gaafa Shimallis balleesse Shimallis irratti duuluu jira jedhee kana haasaa. Kanaafaa isheen walii gootan Oromoo. First of all Jawaar irratti maaliif duulta hangaasa? Jawaar maal balleessi? Jawaar goota, Jawaar hayyicha. Sanfaarru dubbattaa baraani maaliif isinuma dhagaa isin cuftinuu? Garuu irratti hin dalagu. Gatee bira dabra akka gaarbeeja akka qashinaatti bira dabraan miila irraa ijjadhe. First of all waa'ee Jawaar hin dubbatinaa waa'ee Jawaar gadhiisisiisa uppiidiyoo gallakkisa Oromiyaa keessaa baya. Tasuma Oromiyaa keessa jiraachuu dandeettan Oromoo ajjeesa. Maali isin gabbaatanii biyyi tasgabbeessina Oromoo fixaamoo kalee galgala nama 30 ol ajjeeftan Walloon keessatti nama 30 ol. Ujeellee ajjeeftan, daa'ima ajjeeftan, manguddoo ajjeeftan, dubartii ajjeeftan. Si eessaan isin gabbaatanii gamanaan mariidhaa asiin Oromoo ajjeesaa galgalu. Every single night Oromoo ajjeesaa, Oromoo ukkaamsaa.
Me akkamitti walii galla uppiidiyoo kana sammuu teessan banaa of laalaa jirana. PP bilxiginna abbaa garaa asiin Oromoon du'aa kutaa tokko keessa gama tokkoon isin asiin hin mari'annaa asii dhangaasaan gabbahee waa'ee abbaa gadaa dubbata maal waan abbaa gadaa maa dubbattan isin ilaalchisu waa'ee dhimma Oromoo isin ilaalchisu warri mootummaa Habashaatii dalagu jedhan warri mootummaa gabroonfataaf dalagu akka isin ajjeeftan nuti ni beeyna Oromoon nutti ni mina Oromoon ni beeyna akka isin Oromoo fixu jirtan soo gabbaatanii akka waan haarayaatti abbootii gadaa ajjeesuun seera nama meeqa ajjeesu jirtan abbootii gadaa sheeka ajjeesu jirtan qeesii ajjeesu jirtan dubartii ajjeesu jirtan waa'ee karrayyuu qofaa miti dhimmi waa'ee karrayyuu qofaa miti dhimmi Oromoo waa'ee kutaa 11ti kutaa 11 keessatti galgaluu nama ajjeesa asiin gabbaatanii hogguu uummata Oromoo burjaajistan kana jalaa baa jedhan Oromoon burjaajoytu asiin Oromoo fixa asiin araaraan Amaaraa wajjin taa'aa Tigraay wajjin hin jiru kun akkasii guyyaa gaarii isin haa ta'u halkan gaarii isin haa ta'u nagaan oolaa nagaan tura Oromoon hin burjaajoytu amma booda Oromoon burjaajoytu hin jirtu isintu warra burjaajeetti olii gaddeema malee Oromoon hin burjaajoyne Oromoo burjaajessinee aangoo yeroo dabalannaan isin jirtu yeroon isin dabalata wayitu hin jirtu yeroon hin jirtu yeroon keessan gubate time expired yeroon keessan gaafa gubate gaafa Haacaaluu Hundeessaa ajjeeftan gaafa Jawaar Muhammad hiitan yeroon keessan yeroo san gubate ammas wanni jijjiirame hin jiru gaafa Haacaaluu ajjeeftanii fi har'a jidduu wanni jijjiirame takka hin jiru wanni jijjiirame takka hin jiru wanni jijjiirame takka hin jiru eega gooticha Oromoo ajjeeftan amata tokkoo fi baatii 18 ama tokkoof baatii 6 baatii 18 keessa jira wanni jijjiirame takka hin jiru guyyaan har'aa guyyaa 29 guyyaa gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa nyaattan December 29 dhaarra guyyaan isin Haacaaluu Hundeessaa nyaattan baatii 18 dura har'as wanni Oromoo irraa jijjiirame takka hin jiru Oromoon akkasuma dhumu jirti kanaafuu viidiyoo gabbaatanii waan feetan mannaayidanii gabbayaati akkuma abbaa gadaa ajjeefnettanii ummata Oromootti himtanitti Haacaaluu Hundeessaallee nuttu ajjeesee jedha Abiyyittu ajjeesee jedha gabbayaatti hima yoo Oromoo jalaa bahuu dandeettan dhugaa Haacaaluu galcha osoo dhugaan Haacaaluu hin galin osoo dhugaan Abduu Jabbaar hin galin looyara Jawaar isin hin jiraattan angorra osoo Oromoon akkatti dhumtu galgalaa ganama there is no way isiniif hin ta'u peace out guyyaa gaarii halkan gaarii nagaan oola nagaan tura nagaan bula rabbi waliin nu adeebisu nagaan injifannoon ta'u Oromooti January 1 guyyaa lama booda sabtii diqqaa sanbata xiqqaa guyyaa wobooti guyyaa gooticha Oromooti waliin haa kabajannu waliin diinagdeen bira haa dhaabbannu hawaasa keenya gabrummaa jalaa haa baafnu amata kana bira akka Oromoon amma booda boo'icha laa baafu 2023 gaafa nu deebu barri 2023 gaafa deebu Oromoo walabaa walitti deebitu taanu Oromoo gabrummaa jalaa baatee amata haaraa kana bilisummaan walitti deebinu bilisummaa Finfinnee irratti walaa agarru rabbi nu haa godhu diina jalaa hin deeminaa ajandaa diinaa hin dhageeffatinaa ajandaa keessan uumadha waa'ee waraana keessanii xiyyeeffadha miidiyaa keessan jala deema ajandaa hangaasaaf ajalan deeminaa jiran ajandaa ummata maraattu ajandaa galgala ganama ummata waliin dalagu ummata kijibu taayyeedha shimallisii propaganda ka gaafa Adaamaa keessatti wal lolanii isin mataa waliin ta'uuf jarri wal lolteen beeytu jedhane jarri wal lolteen beeytu nuti warri wal lole kanaafuu nu tura nagaan olaa nagaan bulaa rabbi ajandaa diinaa irraa isin hambisu amanni kun amata haaraa isin haa ta'u amata keerii amata gammachuu amata bilisummaa amata walabummaa amata Oromoon boo'icha irraa dhaabbatu rabbi nu haa godhu inshallah ta'ala ni bilisoomna ajjeecha irraa ni hafna gudeeddi irraa ni baana sabni keenya bahee galuu irraa ni hafna amata dhufu amata haaraa as deemu guyyaa lama booda inshallah rabbi rakkoo tana keessaa nu baasa isinitti booyuu dadhabne bilisummaa wal arguu feena Oromoo bilisummaan isin arguu feena malee gabrummaa tana booyuu dadhabne isinitti bilisummaan isin arguu feena jajjabee keenyaa wajjin woboo wajjin waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin kanaafuu jajjabaadhaa
amanni amata haaraa isin haa ta'u ganni gabrummaa irraa Oromoon bilisummaa itti baatu addunyaa tanarraa sabni gabruunfatan Oromoo qofa. Galgalaa ganama inuma booyu, galgalaa ganama inuma iyyu. Rabbi tana yaalaa nu haa baasu. Rabbi tokkummaa kennaan tokko nu godhee ilmaan abbaa tokkooti Oromoon Islaama taatanii Kiristaana taatanii rakkoon nuti hin qabnu ammoo waa'ee amantii. Rakkoon nuti qabnu Oromoon jiraachuu. Oromoon akka Oromootti mataa ol qabattee deemu bakka jirtu cufatti. Rakkoon Oromoo furamuu qaba. Dhiyaadhu boontuu teennaa jiraatu akkam nagahaa fayyaadhaa addaan banne warra Ameerikaanoo kasi jajjabaadhaa tokko tayaa tokkummaan amanni kunis amata haaraa amata keerii isin haa ta'u happy holiday isin hundaafuu happy new year amata guyyaa itti woboo itti deeggarru guyyaa itti woboo kenna jajjabee kenna akka ajaa'ibaatti laal aduwwii teenna onnee cabsu namoota kan gaasaa kanneen akka shimallis fa'aa akka taayyee fa'aa daasabora abbaa garaa fa'aa akka leencolataa kanneen akka itti hamilee isaanii cabsinu haa goonu. Waraana kenna miliyeenaan itti guurre miliyeenaan dooraraan gargaarre jajjabee kenna biraa dhaabbannu kana rakkoon tiyya. Rakkoo biraan qabu rakkoo mootummaa kana fonqolchuu mootummaa aangoo irraa buusu uummata Oromoo rakkoo jalaa baasu Jawaar Muhammad fa'a hayyoonni Oromoo mana hidhaatii baatee Baqqalaan fa'a Oromoo bulchu jaalattanuu jibbitanuu marroo fi Jawaartu isin bulcha. Jaalattanuu jibbitanuu Bilxiginnaa